السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجنتو تفيدا وتطور دفتوتا يوتيوب channel خليما أردتو ويلكم عشان كفونو ndikesanu alaaf biyya keessa xiqqaa guddaa amantii kutaa odoo hin jenne baga jiraattanii hordoftoota kiyya hundumti keessanuu egaa horoonni hangammaa nafaana jirtanii hedduu keessan galatoomaa warroonni laayikii sheerii sabskraabii gootan galan keessan dachaa haa ta'u ammallee laayikii sheer gochuu hin dagatina. warroonni haarawaa taatanillee weelkam gama yuutuub channel kiyya nagaan dhuftanii isin simadhe subscribe godhuun like share gochuun jajjabeessa isiniin jedha. Viidiyoon kiyya kaarraa waa'ee ganniiti. Jireenyi biyya namaa kuni bu'aa bayii hedduu qabdi. Jireenya biyya namaa kana keessatti yeroo ammaa kana namni hiriyaa godhachuun baay'ee ulfaataa jechuudha. Ganni jechuun nama miskiina meeqa mana madaamii keessa sagalee taatee baaftee nama meeqaf sagalee taafte. Haadha himimmaan boottee ilmoo ofii dhabde meeqa gammachiiftee nama lubbuu isaa baasuuf itti murteessan rabbii gaditti nama meeqa rakkoo keessaa baas. Ijoollee meeqa sagalee taate ijoollee meeqa namni qalbii takkaan nama wajji deemu yoomuu inuma miidhamaa namni nama amanus inuma miidhamaa jechuudha. Maaliif kana jetti jechuun akka miidiyaa kanarra deemuu irratti akka waan tigistii yeroo ammaa kana tigistii walitti bu'anii asiin durallee dubbatamee jira erga isiin Dubaayin dhufe. Viidiyoon kiyya kaarraa ka waa'ee ganniitii fi waa'ee tigistii rabbiin fayyaa ishii haa kennu, ganni rabbiin ishii haa fayyisu. Akkuma ishiin namaaf birmattu akkuma fayyaalummaa ishii ilaalee rabbiin ishii haa fayyisu. Fayyaan dhibeen isiin keessa jirtu kun amma baay'ee nama yaachisa. Rabbiin ishii haa aafiyu inshaallah. Rabbi ishii haa fayyisu, rabbi irraa hafu. Akkuma isiin namaaf garaa laaftu, akkuma isiin namaaf yaaddu rabbiin garaa ishii laafee ishii haa fayyisu inshaallah. Isiin namni namaaf yaadu, namni dhugaan nama amanu duruu inuma miidhama. Kanaaf yeroo ammaa kana hiriyaa irraa fagaachuu barbaachisaa, hiriyaatti dhiyaachuun barbaachisaa. Poleettii teenya ganni rabbiin fayyaa ta'e bakkatti si haa deebisu, rabbi daddafee si haa fayyisu. Yoo akka jedhanillee qoricha si obaasani rabbiin dawaa ofiitiin hin danda'a si keessaa haa dhiqu. Rabbi daddafeetti fayyaa ta'e bakka si deebise. Fayyaa kee xabiiba si godhee rabbi nu haa dhageessu. Sagalee gaarii sagalee kan kee kasan ka ummata sagalee taatu kan namaaf yaaddu san. Yoo ati abbaa haadha miskiinati rabbiin si haa fayyisu. Rabbiin akkuma fayyaalummaa keetii ati nama gaarii. Hiriyaa baddu irraa fagaachuu hoyya. Hiriyaan bara kana hin amanamu. Irraa fagaachuu hoyya. Badhema hiriyaa godhachuu hoyya malee itti dhiyaachuun barbaachisu. Ganniin namni yoo nama jaalateen dhugama nama amana. Amantee hiriyaadha jettee biyya dalaydurraa kaatee itti dhufte osoo akkasiin gara Itoophiyaa galtee namni fayyaa ofiitiin biyya ofii yoo gale kabajamaadha. Har'a biyya namaatitti dhibamanii hafuun rakkisu. Ganniin kana ijoollee hedduu mana madaamii keessa miidhamte sagalee ta'aafii turte. Ganni jechuun nama gaariidha. Rabbiin ishii haa fayyisu. Hundumti keessanuu du'aayii godhaa fi amantii kutaa gandan jedhinaati. Ganni namni hin jaalanne hin jiru. Hiriyaa akkanaa qabaachuu mannaa dhabuu wayya. Yeroo ammaa kana hiriyaatti dhiyaatuun barbaachisu. Ofii of ta'anii jiraachuutu caalaa hiriyaan bara kanaan amanamtu. Har'a fayyaa ofii dhabdee ganni sirratti galtee jirti. Rabbiin isii haa fayyisu. Aduwiin nama gammada. Aduwiin kanaafuu kana dalage rabbi isii haa fayyisu. Akka sirratti galte kanatti nafini ganni daddafiitti. Fayyaa kee rabbiin xabiibatti deebi. Yeroo ammaa kana ganniin mana yaalaa keessa jirti. Dhibeen isii dhibee cimaadhaanii rabbi isii haa fayyisu. Rabbiin danda'aadha. Rabbiin bira wanni hunduu laaftudha. Namaaf jabaatti malee. Hiriyaa hamtuu rabbi isinirraa haa qabu yaa obboleeyyan kiyya. Hiriyaan hamtuun hiriyaa gantuudha. Hiriyaa gaarii osoo taate biyya namaa kana keessatti waan hin taane namarratti raawwattu. Namaaf yaaddi jechuudha. Hiriyaa jechuun kan namaaf yaaddu. Hiriyaa jechuun kan yoo namni fayyaa qabu nama jaalattee yoo itti kufaatii nama dhibee nama hawwituu miti. Kaleessa isiin Joordaan hin jirtu walaloo faarsitii fi ganniitii yaa Joordaan irraa natti dawwali moo maal jettee walaloo baafti fi har'a isiin bira geettee isiniin bira jirtutti kaleessa miidiyaa irraa akka nama ishii jaalatu fakkeessiti. Har'a isiin bira geennaan waan hin taane irratti dalayti. Taani ka Allahu aalami ka quba. Jaalalli tigistiif ganni akkana ta'ee hafe hiriyaa itti dhiyaachuun gorsa namaa ta'a. Gaafa fuudhuu hin faarsaa harkaan gayatuun arrabsaa san ta'e gaafa isiin Joordaan hin jirtu ni faarsiti. Har'a isiin bira geennan immoo waan hin taane itti yaaddi. Sababa walola isaaniitirraa
deemee dubbiin as ga'e. Kanaafuu hiriyaa hamtuurraa fagaachuu barbaachisaa. Eenyutu beekee garaa namaa dhadha'ee namni kun gaarii namni kun badaa jedhee hiriyaa nama godhata. Kanaafuu nama badheema fagaatanii jiraachuu caalaa walumarraa fagaatanii akkanuma badhee hiriyaa wal godhatanii waliin jiraatanillee akkanuma walitti dhiyaatuun hin barbaachisu. Ganniin Joordaan irra deemtee bira dhufu. Ilmi namaa walirraa fagaatee bareedaa halaalumaa bareedaa jechuudha. Namni walirraa fagaatee ni mi'aayaa yoo walitti dhiyaate immoo ni hadhaa'aa yookaan ni bushaayaa jechuudha. Kanaaf namni halaalumatti badheematti fageenyuma yoo wal jaalatillee osuma wal jaalatee wajjin jiraate yeroo ammaa kana maaliif ilma namaa amananii itti siquun wajji galuun amanamtii dhabee ittiin jira jechuudha. Kanaaf kanarra kan nagaa namaa kennu adda jiraatutu caala fagoo. Jireenyi addaa gammachuudha. Jireenyi addaa rahaadha. Rahaa namaa kenna. Kanaaf jireenyi ilma namaa wajji rakkoo hin dhabu. Gannii teenna rabbiin si'aa fayyisu. Akka fayyaalummaa keetii laaleetiin rabbi daddafisirraa fuudhu. Rabbi si'aa fayyisu. Namni marti si jaalata. Namni hundi du'aayii si godha. Abbaa rabbi irraa dhagahuun beekamu namni miidiyaa kanarra gannii beeytan hundi keessanuu du'aayii godhaafi. Du'aayii mustajiib rabbi haa taasisu. Rabbiin daddafisii haa fayyisu. Eega fayyitee achuma Dubaay misaan keessa yoo deemte yookaan gara biyyaa galuu yookaan boota biraa jijjiirachuu rabbi waan kulli haalaaf isuufi rabbi fayyama isii bakkatti haa deebisuufi. Fayyaan isii yoo jiraatte bakka kamuu gahuu dandeetti. Rabbi fayyama isii tana bakkatti haa deebisuufi waan nama fayyaadhaa fayyaan faaya. Rabbiin fayyaa namaa kennee namarraa hin fudhatini. Ilmi namaa jireenya ilma namaan hin fedhu jechuu yoo namaa waliin galin jireenya ilma namaa fedhu nama addunyaarraa balleessee ofii jiraachuu barbaada. Jiruun addunyaa tunuuta hangamiiti. Namni akkana gachiisee wal biraa deemu kan ilmi namaa wal dadhabeetiin waan hin taane walirra yaadu waan hin taane walirra dalaguun kun immoo baay'ee nama jibbisiisaa. Namni of dura nama hiriyaa godhatus namatti dhiyaatus akka waliin amanne taasisaa jechuudha. Gonkumaa hin amanamu jechuudha. Ilmi namaa ama itti dhiyaatanii wajji jiraachuun baay'ee tokko nama jibbisiisa. Kanarra kophaa jiraatutu filatamaadha. Namni kanama eeguu rabbuma ilmi namaa of eegee of hin baasu. Rabbiin numa mara kennaa hiriyaa hamturraa rabbi nu haa eegu. Gannii teenna rabbi si haa fayyisu. Fayyaa kee tabiiba. Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima.